wannumti ati kiristaanummaa keessa deemtee kaatee islaamummaa keessaa dagachuudhaa dhiiste haqiiqaan maali? Wanni hin dagachuu dhiise jechuun waa afurtu jira. Ashhadu Allah ilaha illallah. Eesh ijaaf mee nuu akkamitti nu hiisiistanii beektu yoo nu hiisiistanoo maaliif nu hiisiistame? Lakki isa ani dhugaa dubbachuuf hedduu hiisisee wanni hin jenne jalaan hafee beektaa xiqqoo booda haalli deemsa na dabbarraaniin jalaa hafee yoo xiqqaate torbaan afur bakka waan ji'a gawwee laayii isaanii raadiniin badee garaa godhees wajjiniin isaa eebanumaan dhaqanii badeerra maaliif haalli deemsaa natti toluu dinnaaniin jalaa hafee achirratti nama tokko maal sana jalaa natti toluu dinnaanan laayivii bahuu dhiisee niin hafee niin dhiisee callisituma viidiyoolee dhaggeeffadhee ilaalee wanni jedha malee ol ba'uun dhiise garee barumsaa garuu keessaan hin barannaa wanni jenna laayivii isaanii niin dhiise na dabbare haalli achirratti deemu natti toluu didee wanti oofamu beektaa. Akka carraa gaaf tokkos immoo mana awwalee ture waa'ee wanni irra wal qaban innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jedhu irratti wal qabnaani ijoollee musliimaa walitti naquu barbaade inni. Musliima mootu ijoolleen kaan maal jedhan innahu laqawlu rasuulin kariim jechuun Jibriiltu jedhee jecha Jibriil jechuudha jedhan inni kaan immoo Muhammad jechuudha jedhan. Achumaan lakki ayyaana kana jedhu lama jira inni tokko innahu laqawlu rasuulin kariim dhii quwwatin inda zil arshi makiin jedha inni sun immoo Jibriiliin bakka bu'a jedhee anaa dubbachuu kee dhiisiin jedhee na dhorke. Mana dhorke keessa jedhee gaafa itti yaadu akkan jedhe dubbadhe jedhe waliin galchina badhe jedhe walitti naquu barbaade inni. Guyyaa san boodas mana isaan seenne niin dhiise na dabbare maaliif nama walitti naqaa deemuu hin tolu jedheen dubbachuun ol horkinaan isiniin dhiisee ba'e. Kan mana barsiisaa wannis immoo jalan ture dhaggeeffachaan ture waajiisi haalli jiru na dabbarraan inni garuu akkasitti aan dubbachuu dheena dhorkee wanni hin jenne kun kana waliin jala garuu jalaa hin hafee laayivii seenuun dhiisee laayivii isaanii callisee uuman dhaggeeffadha malee maannu viidiyooleen lala malee laayivii isaanii seenuun dhiisee jalaa hafee jechuudha. Kanaaf hiisisee maalii kana iddoo wani jala. Akkamittoo gara jaraatti dabalamteme? Gara jaraatti hedduun hin dhaggeeffadha isaanii wajjiniin yoo yaadatte asitti hedduu gaaffii deebii godhaa ture hatta bakka xiqqoo ijoolleen hundi dabbaramtee mana kanatti namoonni jechuu didanii. Mana kamitti? Bira yeroo deemu garuma shaadaa kanatti jechuudha. Ijoolleen gara shaadaa man beeku koomenti irratti waan tokko dubbadde mucaan kun maal jedhee amma gadi yaa'u hin beeku ijoolleen. Achiin isaan biratti xiqqoo iddoo maalis jechuun kabajas ni jira na kabajanii maal jedhaniituma wanni jajjadeetuman isaanii wajji haasa'ee wanni maali gaa. Utuma wajjinuma akka barumsaatti wanni jennu maal jennu waamichi hedduunis godhame naaf godhamnaan quraana irraas hedduu gaggaafadhee gaaffii yeroo sanis bakka jallinuma wayiin waan ta'een beeku bakka akka diduu wayiinuma natti keessa jirtu ture na fakkaata gaa diddide gaaffiin gaafadhus deebiin sanaaf hin ta'u jedheen wanni jechaa ture. Macarashaara waamichuma hedduun dhaawame waamichi. Torban tokko jabara cuma salaati deebi'ee numan salaata kallise. Inshallah gara salaataatti wanta irraanfachuu dadhabdeetti nufna garuu gaafa waamicha si godhan keessaatti akka didaa turte bakka waliin mormaa turte dubbatteetta garuu maaltummoo akka deemu si godhame jechuun waliin mormaa turte keessi kee didaa ture wanta akka deemtu si godhe wanti si amansiise maali? Wallahi wanti na amansiise beektaa inni guddaani niin gaafadha ayatuma amma si gaafadha kana yeroon gaafadhus waa'ee badiru samaawaati wal ardi annaa kun ala waladuu kanas yeroon gaafadhu maaliif akkas ta'a rabbiin dhiira jechuu isaati maalii jedhee inni lammaffaa waa'ee kitaabaan gaafadhe kitaabni akkamitti jira jedhee kee kamitti badaa haalli bu'iinsa kitaabichaa naan gallee yeroo san kitaabni afur jira jedha miti soofii wajjin kitaabni afur jira jedha quraanatti kitaabni sun bu'ee kee kamitti badaa saniifuu kitaabni jiru sun isuma kana jarris beekarraa jiraa jiru jedheetan isa sanatti fudhadhee wanni jedhee inni sadaffaan immoo rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa Abdallahi namni jedhamu akka seenaatti Abdallahi maqaan isaa azaaba keessa jira du'ee abbaan abbaa isaa kufrii keessa turan duuba namni kufrii keessa ture sun abbaan abbaa isaa kufrii keessa ture akkamitti maqaa Abdallahi jedhu kana moggaasuu danda'e waaqa tolfamaa gabbaruu tana waaqa tolfamaa santu maqaa isaa Abdallahi akkamitti kana moggaasuu danda'e kanaafuu Allahumtu nu tarii waaquma tolfamaa jedhamu kanaayi kanaaf abbaan isaa Abdallahi jedhee moggaasuu danda'e akkamitti immoo maqaa Abdallahi guddaa kana qabatee immoo bidda galee kan jedhus keessa ture. Warra kana hubattee sirratti kennaa deemnu waan kun dingata akka na yeroo kaasaa deemtu warra kaan irratti akka dubbiin finneef ibsaa akka deemu goonu moo ati siif galeera? Jechuun ani hubadheera waan hubadheera ani tuttuqa akkan hubadheetti. Tuttuqee namoota
Yes, waa'een Abdallaa waa'ee abbaa rasuulaa nageenya rabbi irraa jiraatu yeroo sanitti uummanni Qureeshii waaqa tolfamaa yeroo gabbaran akka Allaahatti isaanitti dhiyeessuuf gabbaru malee Allaahuma jedhanii rabbi jedhanii hin gabbaranii. Jedhee seenaan nama sadii gaafadhee namni sadeen wal fakkaata kanaa deebisee dubbisee waan tokko tokko illee irraa qaradhee ilaaleera. Akkasitti gabbaraa turan malee waaqa tolfamaa akka rabbitti dhiyeessuutti gabbaruu turan malee waaquma tolfamaa sana rabbi jedhanii gabbaraan turre naan jedhan. Inni lammaffaa waa'ee kitaabaas immoo kitaabni kun kan jechaan bu'ees jira kan barreeffamaas bu'ees jira jedha. Kitaabni akkuma barreeffamaan bu'ees kan jechaan quraanaatti bu'ees ni jira. Kitaaba kana keessa garuu jarri inni godhaniiti foffoyyeessanitti dabalan malee kitaabichi jechuun maali gaa yuharrifuun alkalima amma waadii jedhan fakkaata quraana keessatti. Akkasittiin itti wanni godhanii jedhanii malee yes malee kitaabni gaa maali gaa I'm sorry. Mara waan jedhu fudhatte. Jechuun akkasitti dabalanii wanni godhan malee kitaabichi wanni miti maali gaa waan bu'eetuma isaan qabatan kanaa miti. Isuma isaan qabatan kana yoo jennee ilaalle immoo kanuma keessa wantoonni hedduu kitaaba rabbii keessa wanti wal faalleessu hin jiru. Wanti rabbii uffata kana keessa hedduu waan wal faalleessu jira. Kitaabummaan kun yeroo katabame immoo waan namni katabee namoonni immoo barreessanidha malee kitaabni bu'ee jedhamuuf kitaabni kun katabame adda adda. Inni bu'ee jedhamu suni kan rabbi irraa bu'es barreeffama rabbi irraa bu'es rabbi irraa bu'ee jedhama. Kun immoo jechaan bu'es rabbi irraa bu'ee jedhama malee isa jarri kataban kanaa miti. Kan jarri kataban kun immoo amma jechuun innuma macaafa qulqulluu jedhan kan amma namuma katabe. Wayii Maatiyos Luqaas maal kana katabee jira malee isa bu'ee miti kitaabni. Akka yaadaatu kan jedhus irraa hubadhee ture. Akkan sirraa hubadheetti fakkeenyaaf waa'ee Abdallaa irratti abbaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti akkamitti Abdallaa jedhamee moggaafama. Abdallaa jedhamee moggaafame yookiin gabricha rabbi jedhamee akkamittiin abidda gala waan jedhu irratti wanti naa galee jette san irratti waa dabala. Banagaraachin laay warri Qureeshitaa mushrikoota jedhaman. Mushrika jechuun warra rabbi bukeetti waa qabee kan biraadhaa gabbaruma akkamitti gabbaru jennaa illaa liyuqarribuunaa ilallaahi zulfaa jedha suuratu zumar keessatti jechuudha. Rabbitti nu waa dhiyeessaniif jedhaniiti kan biraa rabbitti shaarrakan malee rabbiin hin beekane. كان ربي سبحانه وتعالى ما الجد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون ربي سورة الإسراء بقولنا كل جافا كيسة ما الجد جافا بحر التسين نيجي نيجي بحر يجرا موجين التكاتي جتو يا ربي كنا سرانو باسي ملك جافا سيبان استوك كتشك أوفا جبر جرو ربي نبيكو لا الور مشركوتا ربي نبيكو قرو جافا ربي نموتشي نجاجر باسي مو بارا بارا كيسة بانو ديبني ربي تشاركو جد كنافو ربي نبيكو قرو ربي تشاركو ور مشركوتا كناف عبد الله جدني مقام مسلم باء خديجة ورجل مني مقام مسلمات باء جتشون درو إسلام ما أكدر جرتو بنقرأ الله الله جرا ميكان قرامي الله تو كيتشان هم بيكو جري قرو إتي مشرك مال قرن إن شاء الله كان جتشون كنافو مكان درو مرة جرو دمال كان تدبل مي أمو ما يوركستي محمد وال قرا جرا ما يبي مكان مدوري دبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنبي ينتا إندرا محمد دماني مقاس منو سنيفوتي كوني أكنت تكاتي وبدي abdiin an qaba lammaffaa abbaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkamitti jahannama galu jette banagaraachin la asirratti ulamaani waan kaantu jira asitti abbaan qofa abbaan kee abidda keessa kan jedhani lakki abbaadhuma isaanii Abdallaadhaa miti haadha isaanii Amiinaadhaa miti abbaa kan jedhame warri Qureeshotaa bara sana keessatti eessuma isaaniitiin nama isa guddisuun abbaa jedhanii waamanii siiraa keessatti illee jira. أبا مجاكنا إنه جدي قافنا بمحمد صلى الله عليه وسلم مكة ركاني تقوت عني ديما أبا إسا أنا جدين إنه جديني نميتشا رهباني جيتي كيسوم سيسي بكا جرف إسا ساني بوفتاني سوريا كيسا تقافة جرتشكا هني جدين إرقام ربي صلى الله عليه وسلم ظلين ملائكة قبا كان كيسا إسان قفر ظلين قوتي ديم تتوري نميتشان كون إيقاتيتي مال قد jara kan waame akkumatti aduun akkatti gubaa nam tokko robicha akkasittiin gaaddisni gootee deemti jedhee koottaa jedhee misaadhaaf akkas affeereen nyaataaf. Jennaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achi dhiisaniiti biraa deeman eenyutu sin biraa feennaan mucaa tokko taafeennaan ka barbaadamu iyyuu isa fidaayyuu jedheen namichi sun bar nasaaraadha warra dur kitaaba beeku keessaati halal kitaab keessaati. Gaafa waamaniidhaa jedhan maaliif akka inni kana jedhe mucaan abbaa macaa kanaa nyonnaan anaa jedheen ilaale abbaan isaa nyonnaan ana jedheen. Jara sanatti karaa eessumni kee wasiilli kee abbaatti waamama jarri abbaadhaan waamani kanaafuu lakkii abbaa isaanii isa sanaa miti warri jedhan hin jedhan alaa kulli haal
Alaa kulli haal sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ta'uu isaaniitti bakka inni fuudhee gara sanatti gara Yahudotaatti hin deemne godhee fuudhaa Abbaa gara Makkaatti deebise jechuudha. Kanaafuuti ulamaa'onni kan akkasitti kaan illee jiru wallahu ta'ala alam. As deebinee immoo kanatti waa'ee macaafaa kaastee irratti matsaafni suhufii faana shantu jira. Matsaafni Qur'aana, Furqaanii, Injiilii, Zabuurii, Tawraatii, Suufi Ibraahiim. Suufi Muusaa illee dabalata yoo barbaachisaa ta'e. So matsaafni beekaman garuu afuridha. Afran kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan buusedha. Boqonnaa sadaffaa lakkoofsa sadii irratti Qur'aana yoo ilaalte jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaaba sirratti buusne kana kan si dura jiru Tawraatii fi Injiiliin kan bu'e akka dhugoomsuuf. Kan bu'e jedha Tawraatii fi Injiilii jechuun kan bu'edha malee kan barreeffame miti. Akkuma ati jette iyyuu yoo macaafa kana ilaalle immoo kan barreesse akkuma ilaaltutti akka Luuqaas barreessetti jedha, akka Yohaannis barreessetti jedha, akka Taakkalaa fi Silashiin barreessetti jedha. Taakkalaaf Silashiin kan barreessan kan samaayidhaa bu'e miti. Kan samaayidhaa bu'e kan Rabbiin Injiilii wangeela inni gara Galiilaatti lallabaadhaa deeme wangeela Yesuus Kiristoos kan jedhu sana wangeelli Injiil kan bu'e malee kan warri kun barreessanidhaa miti. Saniifuu kanallee achi dhubatteedha lakki macaafni jarri amma jedhan kana taana wal dhabdee baay'eetu keessa jira kan barreesse nama baay'eedha jettee akkuma dubbatte iyyuu dhugaadha sun akka kanatti jira. Tole ishii gara jaraatti deemtee kanatu gara sanatti nageesse jettee garuu wanni kun akka sirrii ta'e hubattee miira amma as deebitee. Hubaddeera. Kanaafuu nu deebi'aa jira iyyuu. Hayyee garuu erga achi deemte keessaati Islaamummaa qabda. Islaamummaa irratti dhalattedha. Wannumti ati kiristaanummaa keessa deemtee kaatee Islaamummaa keessaa dagachuudhaa dhiiste haqiiqaan maali? Wanni hin dagachuu dhiise jechuun waa afurtu jira. Hedduu akka malee dagachuu dadhabee. Inni immoo tokkoffaani akkuma reefu siniin jedhe otoo wajjin haasa'aa jirru salaanni keenyaaniin daqiiqaa muraasa jedhee ba'ee salaatan dhiisuu dadhabe. Maaliif torbaan tokko dhiiseen ture? Bakka niin dadhabee irraa fagaachuu maaliif hin beeku ani akka itti irraa fagaachuu dhabe salaata yoo xiqqaate dhaabbata kana salaachuu eegale naannoo waggaa 5tiif deema. Kan ammoo dhiisuu dadhabee jennaan uumaan bakka itti deebi'e salaata. Utuman jedhu utuman baradhuun utuma isaan bira deemus salaatuun mana eegale callisee utuman salaata dhiisuun dadhabee inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo akkuma reefu siniin jedhe inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa'u ayata quraanaati. Namni nama rabbiitti waaqindeessee shaarrake tasumallee hin dhiisuuf rabbiini. Garuu nama rabbiin tokkichummaa amanee kee waan biraallee dalagee badii biraa dalagee badii xiqqoo abbaa fedheef ni araarama abbaa fedheef ni qixaataa jira. Tokkocha kanatti irraafachuu dadhabe ayata quraanaa keessa. Sadaffaan immoo ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جل نمني إسلام ما نالتي أمنتي برا بربادة وكان كرا برا بربادة تسمى الرانفود أمور رانك بلام كويا برولة ورا هونغا ورا خسارة خيساتا خنيسي نخيسا بدو دبي إن فرفا إننا كمري جالدو تكم وما إني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون namni rabbiin keenya Allah jedhanii waaqayyo tokkicha yookaan rabbiin keenya Allah jedhanii amanan eegana asummas taqaamu irratti gad dhaabbatan irra gad dhaabbachuu jechuun karaa ibaadaa waan gaarii dalaguu irra gad dhaabbatan isaan sun maal ta'u tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu malaa'ikatu isaan irratti bu'a gaafa du'an jechuudha Allah takhaafu hin sodaatina walaa tahzanuu hin yaadda'ina wa abshiruu gammadaa jedhaman bil jannati allati kuntum tu'adun jannata gaafa waadaa galamtan saniif gammadaa jedhaan rabbiin nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aakhirah jedha qaayinitti aanus kana ayata quraana keessaa kana sadan akkanitti irraan fudhuun dadhabe. Inni afuraffaan immoo salaatumaan dhiisuu dadhabe jechuudha. Kanaaf inni bakka anatti ulfaatee dhiisuu dadhabnaan filannoon dhabe bakka dhufuudhaaf inni murteesse. Subhaanallah. Mee kanatti dabalee waan afurratti kaafte waan mataa qabani kanatti kaafte mee kanatti aanse gaaffii mataa kiyyaa tokko si gaafadha. San si gaafadhe dhuma gaaffii si gaafadhe san booddee murtii kee maal akka ta'e si gaafadha. Gaaffii inni tokkoffaa si gaafachuudhaaf barbaadu waan kana arfan yaadattee gaafa gara isaanitti deemte maqaa ilma abbaa fura qulqulluu sadan tokkicha jedhanii qaama sadii waaqa tokko gaafa godhan gaafa achi deemte gaaffii garaagaraa sitti hin kaasne fakkeenyaaf namni waaqa ta'a yookiin waaqni immoo nama ta'e siin jedhanii gaafa wanna itti waaqayyo sadiitu nama yookiin nama sadii qaama sadiitu waaqa tokkodha gaafa jedhan barachaa jara biraatti gaaffii sitti hin kaasne haqiiqa jiru dubbadhume waan sammuu kee keessatti dhufe amma jararraa barataa turteetti. Wallahi waan sirri jette wanti akkatti baradhaa turetti ani waaqayyo karaa sadii mul'ateedha.
Eh, bifa namaa jechuun waaqayyo guutuu fi waaqayyoon karaa sadii ibsama. Waaqayyo waaqummaa isaa guutuutti fi bifa namummaatii fi hafuura qulqulluudhaanii kana sadan. Kana jechuun gaafa waa'ee Yesuus barannu Yesuus bifa nama guutuuf waaqa guutuu qaba. Namummaan isaa guutuun foon uffatee dadhabee jiraateera. Garuu kana quraana achi keessatti akkas jedha. Kanaaf ammoo Yohaannis Maarqos akkas jedhe waaqayyo nama guutuu Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha jedhee hin argine hin barsiisne. Yookaan immoo Yesuusummaan ofii isaatu nama guutuu waaqa guutuudha jedhee hin barsiisne. Garuu akka isaan barsaa jiranitti nama guutuu waaqa guutuudha jedhu. Nama guutuun ragaansaa nama foon uffatee dadhabee jiraatee seexanaa iddoo gorsifame maal ta'eeraadha. Waaqa guutuun immoo du'aa kaaseera, du'aa keera, du'aa kaaseera. Innis bara baraan jiraataadha waan ta'eef kun amaloota waaqayyo waan ta'eef waaqa guutuudha. Jedhametti kana lamantu kennameef kanuma kun immoo isumatu waaqa guutuu nama guutuu qabaa jedha. Yeroo tokko tokko immoo yeromaan immoo gaafachuufis ammatti dhuftee kaatee gaafatte rakkoo ta'a jedhee callisee wanti hin dhaggeeffatu tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenne ilma rabbiiti maanna'u jaallata ilma isaa jaallataadha gaafa jedhu immoo qaamni biraa kenne wayiin jiruu kan jedhu keessatti ni uumama calliseetumaan biradha maaliin godhare haaraa waan dhufe waan ta'eef gaafa inni heddummeessu jedhee tokkicha ilma isaa kenne gaafa jedhu qaamni kenne wayii jira abbaan na caalaa gaafa jedhu qaamni isa caalu wayii jira. Kana numa natti dhaga'ama garuu gaafannee gaafachuufis yaalle ani immoo useetu warachuuf murteessee gaafachuuf yaalle. Gaafa kana sitti man garuu quraanni wayii si waqqasne quraana keessatti rabbiin fakkeenyaaf quraana boqonnaa 2 lakkoofsa 163 keessatti wa ilaahukum ilaahun waahid jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 171 keessatti walaa taqulu salaasa innama allahu ilaahun waahid jedha. Ammas seente boqonnaa 112 lakkoofsa tokkorroo deemte qul huwa allahu ahad jedha. Jarri kun si waqqasne gaafa sana sitti manaa si waan si waqqasu wayiin jiru. Dhugaadha ni jira garuu isaanis sadii si hin jenna tokkuma bifa meeqaa mul'atee jedhu malee sadii jedhu. Utuu sadii jedhameeti silaa'ee sadii hin jennamu. Tokkumatu bifa meeqaa mul'atedha. Bifa lamaan yookiin immoo bifa lamaati. Malaayikaa tokkumatu namas fakkaatee nuur ifas fakkaatee mul'atu malee. Phaawulos macaafa qulqulluu keessatti maal seexaan nu akkama ergamaatti ifa taatee mul'atti jedhamiti. Malaayikaan ufatee mul'ataa jechuudha. Ammallee ergamaanuu bifa lamaan mul'ata jechuudha. Nama ta'ellee mul'atame durbee Maariyaamitti bar nama fakkaateeti kan dhufe ishee biratti kan mul'ate jechuudha. Akkasuma illee macaafa kakumuufaa keessatti nama fakkaatee dhumate malaayikaanuu bifa lamaan mul'ate akka jarri jedhanitti maatuu ta'eeti. Garuu immoo sanaadhaa miti alaa kulli haal tole baga rabbiin kana keessaatti si baase. Gaaffiin dubbadhu garuu gaaffiin dhumarratti siin jedhu. Hamma hoo maal murteessite waan islaamummaarraa gaaffii qabdu hunda xumurteetta moo ganaa qabda? Yoo xumurte ta'e hoo maal murteessite? Yoon xumurre ta'e hoo akkamitti xumuru guyyaan ajalli maal akka ta'e atuu hin beekta. Egaa ayata qaraa jirta nutti himaadhaa jirta. Namni ajalli isaa yoomitti dhufu hin beekamu hin qaraata nan salaata jette. Garuu salaatuun sagaduun immoo yoo arrabaan dabaltee ragaadhaa hin baane. Li'annahu shahida Allahu annahu laa ilaaha illaa hu wal malaa'ikatu ulul ilmi qaa'iman bil qist. Wadaadhaan arbahuun barbaachisaadha. Saniifuu amma salaataa jirta keessa kee fudhatteetta waan kana ragaa itti ba'uuf jirta moo lakki ganaa ammallee gaaffii qabdutu jira waan jedhu si gaafatu barbaade. Isa kana waan tokko jira wanti beekuu qabani ammallee ragaa ba'uuf jechuun hanga har'aattis laayibiratti takka waa'ee isaas yeroo na gaafatani waaqa jedhee yookaan waan lallabe hin qabu gaafa sanillee jedheera garuu gaafan ragaa maannoo shaadaa qabadhu jedheera wanni jedheera eeganaa deebi'ee garuu gaafan salaatus immoo wannumaan salaata waan ta'eef amma kan murteessee dhufe jette immoo hanga yoomitti akkanaan itti fuftare jechuun fakkeenyaaf amma warroota miidiyaa irraa na hordofaniif jedhee hanga yoomittiin if gowwoomsaa itti fufare yookaan immoo hanga yoomittiin kabaja isaaniitiif jedhee wanni jedha itti fufu. Kanaafuu eegan salaatarraa fagaachuu hin dandeenye eegaa yanni funna keessaa baduu hin dandeenye maaliifin isuma irratti daldee fixaratallaa irratti fatarannaa saalee haasan irratti maafin deebi'ee wanni hin jenne jedheetiin innan isiniin jechaa turellee karooran qabadee dhufe wanni jedhellee isuma kana maaliifin itti deebi'ee asiinis maqaan namni miidiyaa irraa na beeku deemeeraadha. Deebi'eeraanis namnis na beeku garuu namni si beekuun waa si godha osoo hin taane gaafa duuteef illee si awwaaluuf illee gaariidha. Kanumaaf illee na beekudha. Irra guddaan immoo ani immoo gattaa'ee keessa kiyyaanii miidiyaa boodatti miidiyaa alatti wanni jechuudha. Waan ajaa'ibaa si immoo karaa laayivii wantiin asirratti wanni beeku qabu karaa laayivii wanni dhufee fi maqaan kiyyaasiin kanaan dura deemeeraa jedhu namni haa baruufi malee faayidaa naa godhaafi miti. Waa tokko wanti naa godhu jiru namni yoo du'ellee gaafa duutellee qabrii bakka namoonni islaama jiran si awwaalu irratti waan tokko wanni si godhu jiru. Wanni si godhamu siif rabbi gidduu waan jirudha. Kanumaafin asirratti deebi'ee akka namni naa hubatuuf waan duraan balleesse sanii. Maashaallah baay'ee namatti tola.
waan tokko sila yeroo jalqabnu waan ati naan jette wayitu jira ishee kana ifa godheetaniin inshallah dhumatti deeme maal jette gara garee shaadaa kana dhufeedhaa jennaane bakka badaa wanni tokkodhaa miti gaafa achi deemoo kabaja naa kennaniiti ol na fuudhanii bakka naa kennanii jette sirriidha. Inda'uum achirratti bakka naan mallee naa kennanii dhugaa dubbachuu maaliif yoon seeni dafanii wal na baasu bakka gaarii naa kennu bakka naan mallee naa kennanii haa galatoomanii fi wanni maali galata namaas hin balleessanii. Bakka hedduu kana garuu gara shaadaa kanatti waa gaafa gaggaafadhu ijoolleen bakka namni si wanni maali siin jedhagaa yoo ol bees ijoolleen koomentii irratti bakka akka malee wanni jedhu hedduun wanni jedhan anis wanti gaggaafadhu waa sheexanaa waan adda addaan gaafadha kanuma jibbanii xiqqoo maali siin jedhagaa respektiin hin jiru achi immoo kabaja wayisi kan inni maal jennaan gaafa naqee wanni jedhu maal kabaja naa kennanii maal jennaan bakka naan mallee yoo naa kennan dhugaa dubbachuuf naa kennanii turan sirriidha bakka kabaja naan mallee yoo ol seena dafanii bakka gaarii na qabu waan naan jedhu na kabaju kabaja gaarii naa kennanii turani haa galatooman kanaafis. Inda'uum sitti xiqqaate utuu Itoophiyaa ta'e jiraate immoo fuuldura dhaabaniiti waldaa charchiitti akka ati sabbaqtu si godhu madaraka irra baane utuu achi jiraatteeti kun inda'uum xiqqoodha maa miti dhugaa innillee na gaafachaa turan jechuun namoonni tokko na gaafatanii nama asii gaaftu guyyaa tokko hin deeme wanni dhaqee dhaggeeffadhe guyyaa tokkicha hin deeme. Wanni achitti wal nuqun namsiisi. Bilbilaan waldaa. No waldaa. Biyya jirtaati. Egaa Finfinneen jira bar. Allahumma najjina hayya. Deemeera guyyaa tokko deemee ilaaleera. Guyyaa tokkichaa sanitti egaa hedduu waanuma hin jiraa miti faarfatan isaan faarfatan maal jechuu kana malee barumsa hin argine guyyaa lammaffaa dhaquun hin dhaqine guyyaa san malee guyyaa tokkicha hin dhaqine dabbare guyyaa lammaffaa hin dhaqine. Garuu ijoolleen gaafa naannaa isaanii immoo bakka dhaqxe san wanni isaanii nu himi namachi nu himi wal quunnamsiisna minaamin jechuun egaa akka achitti illee iddoo ni jira miidhaa kabajaa malmaatti. Yes saniif namoota achi nu himi bilbila isaanii gaafadhutu dubbisi nu himi maal jedhanii turani garuu dilas kanan feene achumaaniin hayya jedheetuman hin dubbisne dhiise kaan. Garuu gaaf sana raajiin siin himamne gaaf tokko an ortodoksiidha dirqamaan kottu malee naan jedhee geedoo biyya jedhamtutti hin baradha haayiskuulii baratu jira. Hindiam nama ni jadi torbee tokko na kadhatanii nan dide ijoolleen yeroo inni kopheentedhaan ortodoksiidha. Inna gaaf tokko bakka hindiam na harkuma na qabanii lama ta'anii gootota inni geessan warri pheentee tole jedhee deemee jilbeeffadha kanu jilbeeffadhu jennaan gad jedhee jilbeeffadhee baaraaraaraaraaraadhaan jedhee tole namni wayii addisii ufteetti haraaraa ufteetti la gaafa biyya galtu kana si qunnama kana sitti dhufa danda'e keessa darbi malee jechaa oole. Ano gaduma jenee hiriyoo tokko ija jalaatiin ilaala maal hojjetaa yeroo asiis utuma ilaaluuti achiif hin baane eenyuun akkas jechaa oole jedhe. Namni haaraa sii kaayyuu jedhe maal silaa nama haaraa nama malee maaltu jira tu wayitiyoo nama shamoo jaataanee kadhannaa mandaraa jedhamu tokko jira waldaa miti sanuu kadhannaa mandaraati. Taadaan haaraa ta'uu koo silumaayyuun beeka kunoo waaqayyo natti himee nama haaraa jira jedhanii naan jedhe. Maaltu na qunnama naan kana siisii qunnama naan jedhani. Warri nageessanis ijoollee moollaa kooti waan ta'aniif kiramtii mee na qunnamu nan qunnamu jedhee naqqee taa'ee eege. Inuman eegatu neegu kiramtiin bee timurtii kottan deebe bakka jarri kun hin soobdeedheeni kee hangale. Kanaafuuti waan baay'ee siin jedhu ati silaa ammana iyyuu kan siin jedhu namni haaraan dhufne kan siin jedhan raajiin sun badaa raajummaa gamnummaa kana qabu jechuudha. Walumaa galatti dhumarratti amma gaaffii islaamaa keessa jiru xumurattee. Ijoon isa ammaa irratti wanti jette sila ani jalqaba yoo asirratti miidiyaa irratti miti kan hin fudhadhee mana miidiyaa irra na beekan malee warri lafaarraa baay'een nan beekan. Achittis gaafa dhaqee callisituman ijoollee safaraatii wajjin jechuun nama bunni tokko jira isaanii wajjiniin callisee dhaqe malee warri achi nan beekan utuu na beekaniiti silaa tarii jechuu danda'u gaa nan beekan namuu miidiyaa irra qofa na beekan. Immoo wal nu barsiisii jennaan wal barsiisuudhaaf wani hin jenne dhaqee bilbila walii bilbila isaanii fuudhee kenneef hin jenne. Kanumaan hin dhiise jechuun ijoolleen biyya jijjiiranii naannoo fafagoo jiran na dawwalanii naannoo achi warra jiran wal nu barsiisii jiranii turan barsiisuuf hin yaalle yan hin dhiise. Jecha keerra waan inni hubadhee edaana biyyi miti kan achi taa'ee ture raajiidha jedhanii na beekuu qabu jette atu si beekan malee danda'anii dubbatanii kan beekani utuu beekanii maa nama islaama haaraa dhufe jedhanii lallabanii ol si qotatanii achas baasii kootu baay'isii jedhanii ol si fiduu ture hin beekan jechuudha. Kanaafuu namni akka jaratti meen jiru jarruma wal qunnamsiisne jechuun isaanii dhugaadha. Dhumarratti indoom elaa waan tokko jira beektaa gaafa wanni deemtu achi galma wanni isaanii deemtu waldaa dhumarratti gaafa yeroo dhuma sangataa raawwachuudhaan namni haaraan dhuftan ol kaa'aa jedhama. Harruma dhuftan jechuun amanaa iddoo biraas haa ta'u amanaa adda adda miti waldaan amanaa waldaa biraa dhufes haa ta'u haaraan ol kaa'aa jedhama. Ol ka'eera nama lama qofa kee gaaf sana qacarraatee anaaf mucaa tokkicha qofa kee mucichi hin beekan wanni ta'isee nu laalaniituma yoo asitti hafuu barbaaddan maqaa keessan galmeeffadhaa yoo
bakka irraa dhuftanii deebi'uu barbaadan deebi'aa jedhan malee nan barre ga'an. Silaa gaafa saniin amanee ganaa torbaan tokkotti hin dhaqe. Nan barreessa na baruunnis. Abbichi immoo guyyaa san waa dubbachaa ture maal jechaa ture mul'ata wayin argee maali edaa argaan ture maali maal jedhee waan addaa dubbachuu ture namichi. Waan wal qabatu miti. An garuu na baruu hin dandeenye. Silaa na baruu qaba ture egaa mul'ata wayii argee waan addaatti na baruu qaba ture. Na baruu hin dandeenye ga'anis itti sinim ne ol keetu moo jedhee achittis galmaa'ee irra garuu haaraan dhufe jedhee useetuman galmaa'ee deeme ani amanaadhas maalis haaraadhas hin jenneen. Monni jechuun iddoo biraatiin dhufe maalis hin jenneen useetuman galmaa'ee deeme. Eewwaa. Waan ajaa'ibaati waan baay'ee si gaafachuuf deema garuu waa'ee nama dhuunfaarraa dubbatuun barbaadu waan asumatti taafu. Tole islaamummaa irraa gaaffii qabdu xumurtee. Rakkoo watu mureera machuun ijoolleen galatoomanii hamdiin faana ijoolleen tokko tokko kitaaba hedduu naa erganii dubbisaan ture jechuun galatoom wanti jabaa natti ta'e hedduun sana galeera waan ta'eef duras immoo keessan tures durumayyuu shubahaata jechuun wal fakkii fi shakkii na keessa galee fi bootaan ammallee argachuu tarii na shawwada natti fakkaata dhaqee bootaan ammallee argachuutu. Aayidaan isaa beektaa nama shawwadaa beektaa miidiyaa kanarratti yeroo bakka hubanni wayii argatte achi bakka si mallisanii acha laaluu fi achumaan immoo beekamtii sana achumaan beekamtii wayii argadda maal jechuuf shawwadamuu faasa keessa jira. Namni beekamtiin barbaadne jiru miidiyaa kanarra dhufee immoo barbaada garuu wanni qaba maali gadaba yookaan immoo limiitii qaba beekumsi. Yes limiitii sanirra darbeetuma tarii bakka naan malee naa kenninaan sanuma jala lallaareetiin gaafate. Kanaafuu irra amma asumatti irra waan hafeeniin barada wanni jedha ani kana hundarra maru baguma hanga ammaattuu gaaffii wanneen afran kun na keessaa hin badini baga na cinqee baga na rakkisee baga na gadhiisuu dide kanuma yaada. Jazaakallahu khairan. Gaaffii islaamaa keessa jiru fitateetta waan barachuu qabdu moo nan baradha jetteetta hedduu namatti tola. Garuu waan si gaafadha. Waan jarri jedhanitti si waaman sun har'a si keessatti itti moo dhiqattee kee arfaa jirta harka kee. La wallahi la jechuun wanti nama keessatti hafuutu hin jiru bar dhugaa dubbachuuf wanti nama keessatti hafu hin jiru bar maaliif tokkichillee wanti namatti tolu yoo jiraate namni isatti amane ala anatti amana ana malee inni gara abbaa deemu hin jiru jedhe namni anatti amane jireenya bara bara argataa jedhe isatti amanu jechuun waaqayyo tokkichoomsuu jechuudha miti. An kanumatti nu badde kana achi wanti si keessatti hafu hin jiru wanti si keessatti hafu silaa jiraate ko utuu akka ayyaatota ammaa kana jee haa ta'u. Wanti ni jedhu si asuma si oofa tokkicha abbaa keessaniif abbaa koo waaqayyo keessaniif gara waaqayyo kootittiin bootaa isinii qopheessuuf nan deema jedhee gara abbaatti waame waan ta'eef wanti kana achi maaltu si keessatti hafa silaa utuu inni waaqummaa isaa ta'e silaa waaqummaa isaa keessatti hafa waaqummaa isaa hin agarrees wanni hin jennes inni teessunis immoo akkuma reefus inni dubbatee jedhee manni nama Naazireet kanaan dinqii isaa mul'isiifachuuf jedhee miti bakka reefu na dubbises. Yesus nama Naazireet kanaan. Bootaan qabadu garuu yeroo dubbiseetu mana jedha. Yesus nama Naazireet kanaan dinqii isaa mul'isiifachuuf jedhe. Kanaaf akkuma quraanni reefu jedhe quraana keessaa si kaase immoo wa'ubrihu al-akmaha wal abrasa uhyil mawtaa bi'iznillah jedhe dandeettii rabbiitiin. Kanaaf wanti inni keessatti hafu maaltu jira quraanaan alatti wanti hin jiru siree sachi wanti keessatti hafu jedhee nama keessatti hafu jedheeti hin jiru wanti keessatti hafu. Galatoomii inni anaan malee gara abbaan deemtan jedhee silumaayyuu sillaalatu warra Israa'elootaa ture inshaallah sanas gaafa wanni itti sirriitti hubatta. Walumaa galattuu amma waa nyaannu moo akkami yaani gara tokkichummaa rabbii dhugoomsutti hin deemta? Saa sirriitti malee hayi. Wanummaan dhufeefu kanaaf hin jechuu jira bar. Ayyee yoo akkas ta'e mee qaxxalii diinaa daa'imman illee koshi makiinaa kennaan ta'uuf hin hirkadhee jiraati qaxxalii dha bakkatti naa taanaani. Asiin garuu waan si dhibu keessaa namni affeerraa naa godhee kootu maal naan jedhellee hin jiru jechuu qiyyaasumaa wanni hin barbaadu ijoolleen kitaabuma na arganii maal jedhanii. Ustaazam diiba. Anumatu wanni jedhe. Ayyuu. Ustaazam dii. Wayye ustaz ko. Miyuutii qabattee teessa guddisi nyaadhu bakka maalan godhatu wanti jirtu natti ulfaatu. Belaafe. Lakki ustaz ko abshir. Jennaan waan itti dhamaatee fidde anarra qophaa nyaachuun kun akkam namatti hin tolu yaa ol jedhe. Duba wal keessa jirraan yoomii firee yoo tanan taane isaa dee maqaa isaatiin. Itti fufa ustaz ko barakallahu fiik. Ayyee Jaafar naa eeyyamtaa? Mucaa kana hedduun jaaladha itti fufa. Sirriitti. Ayyee jazakumullahu khairan ulfaadha barakallahu fiikum. Ayyee akkas waliin haa jennu kaa Jaafar. Ashhadu أشهد Allah
ألا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله محمد رسول الله أن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله كان نغان قبرمو كان دوغادان غبرمو الله ملي أكهن جره الله ملي أكا هنجره مدانا بيا رغانا بيا أبي محمديس نبي محمديس نبي دغا في دما نبي دوغا في دوما أو إساني تاو إساني إنسا كون فرده الربا كون رقابير خيسا خيام فردي عربا قيانيس رغا بير يسوسيس يسوسيس إلما ربي وصو انتاني ilma rabbii osoo hin taane قبريتش ربي في gabricha rabbii fi ergamaa rabbii malee ergamaa rabbii malee waaqayyo ta'uu fi waaqayyo ta'uu fi waaqummaan akka isaan malle waaqummaan akka isaaf hin malle jara bira dhaqee baradhee dhabnaanan dhiisee keessaa deebi'eera. dhabnaan dhiisee keessaa deebi'eera. Allahu akbar! Allahu akbar! الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الله أكبر أبشر 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 ربي أبشر. نايتين أبديت سيدي بسيف الله قلبي سعد أكبر. الله لله رب أكبر. ما شاء الله. الحمد لله. Hedduuna gammachiisa maaliif jennaan nama quraana beeku nama hiika isaa beeku sanuu rabbii subhaanahu wa ta'ala sammuu kenneefi taa'ee xiinxalee laal namni aadii yoo deeme aadiidha garuu namni waa beeku tokko gaafa deeme kanaaf namni beeku mee namni si bira dhufe jiraa jenna maaliif jennaan yoo deeme sin deebi'a kunoo akka warra baldaafaa miti baldaan amma silmayyuu gariiba ture gariibummaa dibbee rukutuudha dibbeetti darbe iyyuurumatti darbe malee waa hubatii baratee hin deemne amma mucaan kun yoo gaafatte qat godhee sitti maa macaafa keessaa sillee sitti maa jira moo barate iyyuu quraana sitti maa jira garuu warra kaanoo gaafatte quraana koottaatiin mareedhaamee odhan namni siin mareetu tokko hin jiru inni garuu guyyaa meeqa hin dubbanne amma akka inni itti mutti siin dubbadhee beekanaan jedhe har'a waliin dubbataan turre tasgabbiidhaan na gaafatee yoo ta'uu fi baate iddoon akka jedhu iddoo akka jedhu inni dubbataa ture bakka namni beeku quraana akka jedhu akka jedhee tasgabbiidhaan akka isaatti namaan dubbata inni hin beekne garuu arrabatti gadi ta'a jechuudha. Kanaafuu nama akkas beeku tasgabbiyaan dhugaatti tasgabbiyaan deebisnee achi dhufuusaatti baay'ee gammadeera. Warri jettan waa jedha inshaallaati isin jalaan fitu baay'een fite sa'aatii dheeraa fudhadhe qaragadheera tirraa fi koo nyaadhaa isinis maalan godhare isin tonaa kenne. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أبوليس كينيا جعفر بقى ربي سيديفتي أستاذ أمدي أفما نفرد سلا يونر كتوري بي كان جدون كنيفي إيشو والله حقيقة حاسوف مجاكنا سلا قافون جلقب وجنين حاسو جلقب تسقبي فازي الفاظ إني باسي حاسو قافن لالو أكنس بيوتا وينتي ملتي توري حقيقة حاسوف maaliifan siniin jedhaa jira yeroo ta'e wayi tokko gurbaan tokko feesbuuk irratti beektu ta'e hin beeku shee Adam Jiisas jedhee baafatee ture waggaa 7-8 dura natti fakkaata gaafa kana keessaan dhufee na dubbisee waan tokko na gaggaafata maal jedhaa mee maaluma si kafarsiisi jettee nan gaafattuu jedhe waama kufurii sitti fide maaliif nan gaafattuu jennaan waati kufurii sitti fide yoo guddate maallaquma taa yookaan waan faayidaa ma wayiiti kan lakkee anaa wanti na kafarsiise quraanuma keenyadha yaada jennu akaasi jechuun shubahaatitti siqe maali jennaan suuraa 43 ayyaa 61 irratti wa innahu la'ilmun lis-saa'ati falaa tamtarunna biha wattabi'uuni hadha siraatun mustaqiim jedhe kanuma ayyee bareedaadha jedhee akka obboleessa keenya kanatti nama tasgabbaa wayii ture gaaficha gurbaa sana wantan dinqisiifadhe keessaa namootuma murtaddoota jedhamu keessaa nama seeraan alfaazuma waa sirreessee qara'u jedhee naman arge yeroo sana keessatti mucaa sanan argi waggaa 7-8 duradha har'a sana booda
keenni kun kana dhadhee 67 irraa kaafii 57 kaasee hunda isa guutuu isa gaafan ibsee fedhu guyyaan guyyaa kamisaa ta'e halkanuma sana ofuma isaatii shahaadaa qabatee feesbuukiidha yeroo sana tiiktookiin kun hin jirtu shahaadaa qabatee jumaa ofuma kootiin deemamoo akkaman godhaa jedhee sana booda ijoollee naannoo asallaa biranitti ofii kootii laadhee ergasii akka itti warri viizhin ministeerii ni beektu natti fakkaata achi keessa ture gurbaan kun yeroo sana. Maalan siniin jechuu barbaade obboleessi keenya kunillee waa beekuun namni waa beeku yaa jamaa keenya namni waa beeku hubannoo xiqqoo qabu bakka kam yoo deeme hin khasaaru. Bakka kam yoo deeme beekumsa sanaanidha kan inni masakamu. Beekumsi ilmi namaa kamu guutuu miti. Hir'uudha. Hir'uun sun immoo iddootti si fayyaddu qabdi. Hir'uuma taate ummanni Fir'aawnaa wajjin saahirtoonni Fir'aawnaa wajjin Muusaa injifanna jedhanii deemanii siiriin isaanii gaafa dhugaadhaan injifatamee jedhu bakkuma sanatti aamannaa birabbil caalamiin jedhani bakka sana dhaabbatanii beekumsa khalfiyyaa waan qabaniif isheen kijibaallee waan isheen taate beeku humni kijibaallee hamma isheen deemtu beeku humni kijiba sana gaafa hinjifatu humni dhugaa maal akka ta'e waan beekuuf beekumsa khalfiyyaa waan qabaniif achuma dhaabbatanii aamannaa birabbil caalamiin rabbi Muusaa wa Haaruun jedhanii sana booda ragaa ba'an beekumsa jalaa qabu waan ta'eef gaafa sanaa jechuudha. Akkuma kana adabbiin qeeqni guddaan Fir'aawnaa irraa gaafatti dhufne iqdi maa anta qaadiin nama taqdi haadhihi alhayaata addunyaa waan barbaadde gadi fidiyoonti fidde biyyoon duniyaa kanarra adabbiin kee jedhani barreef islaamummaa qabatanii beekumsa isaaniitii olii jal'inni isaanii hamma isheen deemtu beeku humni rabbii Muhammad ni ta'es beeku waan ta'eef namni beekumsa qabu yoomiyyuu badee hin badu. Kanaaf obboloowwan keenya qaama biraafillee kanan dhaamu yeroo hunda rabbii keessan beekuun qajeelfama rabbii keessanii qur'aana barachuun hadiisa barachuun beekumsa yeroo hunda barachuun eessatti iyyuu isin fayyada kan isiniin jedhuun barbaada. Kanaaf namni beekumsa qabu hin kafaraa namni beekumsa qabu kan taan dhaqaa osoo hin taane yoo kufellee kufaati keessa akkatti kuduu meeqatachi keessatti kufee wallaalummaadhaan akkatti deebi'us wallaalee deebi'uuf illee karaan harkaa badee joon je'ee kataa'aa jiru warra akkama maqaa isaanii fakkeenyaaf kaasuudhaaf yaadan Ustaaz Farhaan hedduutu jiru sini galee silas beekee naqnee beekees keessaa ba'uu hin danda'u namni beekee dogoggorfiifamee illee dhaqee gaafa waa hubate yeroo itti deebi'u wayi chaansii itti deebi'u argata waan ta'eef obboleewwan keenya adaraa beekumsa irratti xiyyeeffadhaan isiniin jechuu barbaada. Jaafar ati immoo dhaamsa gabaabduu tokkoon siidhaamu yeroo hunda maalinni hariiroo ati rabbii keetii wajjin qabdu cimuu qaba beekumsaan gabbifamuu qabda beektota hayyoota si waliin masakamuu qabda beekumsi beekumsa ol addunyaa keessa jiru beekumsa quraanaa waliin jiru beekumsi quraanaa fi hadiisa qabu tokkittiin tokko hin jiru karaan islaamummaa caale tokkittiin hin jiru gaaffii tokkittii si gaafadheetan warreen kaanitti si dabarsan mee yeroo salaataa turte eenyuuf salaataa turte maal jettee salaataa turte? Wallahi akkuma duraanitti salaataa ture jechuun torbaan tokkoon dhiiseen jedhe torbaan tokkicha san keessatti maaliin siin jaaga durumarraa'u dhugaa haa galatoomtu jaartii eessu finfinnee waan dhufee jaartii eessuma kiyyaa bira dhufeetiin jaartiin eessuma kiyyaa akka malee ibaadaatti jabdu beektaa salaatu khayra itti jabesti soomanuma guutuun bira soomana guutuun salaatee achumaan itti hafee waggaa afur moo shaniif salaatiin fakkaata kana gaafaan kana itti fakkaata natti hin qama beektaa torbaan tokko dhiisee bakka fayyumaan dhabee numaan xinqama numaan yaadde akkamittiin itti ufa akka hanga yoomittiin haala kanaa itti ufa jedheetiin hanga guyyaan geechi deebi'utti useetuma salaatu naa wayi jedheetiin akkuma duraan salaatuun salaate qa alhamdulillah bilam jedhee hattaa masgiida hunda fa'aa ijoolleen viidiyoon gadhiisu hin argu masgiida hunda fa'aa gaafa naqu ijoolleen footoo na kaasanii gadhiisu fa'aa hidhee yaadaa ture masgiida dhaqaan ture jummaa fa'aa yeroo tokko tokko naga irreetu malatti salaata waan viidiyoo gadhiisuuf jecha viidiyoo faarfannaan gadhiisa ijoolleen safaraa na beekan saniifin jummata fa'aan dhaqaa yeroo tokko tokko fa'aan halkan fa'aan dhaqa salaata ijoolleen na lallaalu beektaa footoo na kaasanii fa'aa na gadhiisu hidhee yaadaa ture gadhiisanis gadaa dhiisan waan inni raabsuu dadhabe akkamittiin taa'ee jedheetiin dhaqee firra salaatu eegalee egaa garuu gara dhumaatti rabbiinis ofeetuma ba'uun siif hin malu achi irraa deemuun siif hin malu gubachuun siif hin malu naan jedhee itti fakkaata jechuun adeebisee kun. Jazaakallah khair rabbi
sirraa jaallatu rabbi sabaata siifa kennu gara rabbi gadhaabbi siifa kennu bakka siif malu malee bakka siif malleen dhaabbateenii hiriyaa gaarii filadhu oolmaa gaarii filadhu arrajulu calaa diini khaliilii falyanzur ahadukum an yukhaalil jedhu rasuul sallallahu alaihi wasallam namni kamuu oolmaa isaatiinidha kan inni bareedu bakka oole fakkaata saawwi harree keessa ooltoo akka harree maal gootii jetti oromoon illee yeroo mammaaktu kanaaf oolmaa kee sirreeffadhu nama wajjiniin ooltu namatti saaxiboomtu oolmaa kee sirreeffadhu alakhillahu ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqiin jedha quraanisi nama wajjiniin ooltu sirreeffadhuutii hiriyaa gaarii baafadhu namoota gaariidha wajjin oolii bakka barnoota gaarii hojjettu bakka akhiraa kee itti gabbifattu bakka akkasii oolisiin jedheeman gara mashaayikaniitti sin dabarsa jamaa keenya egaa dhagaa xiqqoo Akka otoon dura haasa'ee osoo nama biraatiin darbiin dura waan tokko inni dhaamu barbaada. Ijoolleen egaa warri keenya duriina jala jiru na fakkaata. Wanni tokko inni jechuu barbaadu warri duraan illee foloo gootanii tarii achitti hafaatanii yaadaa turtanis bakka aan deebi'eera waan ta'eef narraas kaafachuu dandeessu deemuus dandeessu waa takka rakkoon jiru. Efullee beektaa warri akka waliin faamaaliin barreessaa jiran koomentii irratti. Ani guyyaa tokko biraa deebiin yaadatanis yoo jira jiraate gaafa ijoollee musliimaa waa'ee inna hula qollu rasuuliin kariim irratti qabee jiru mucaan tokko ol ba'ee maal jedhe inna hula qollu rasuuliin kariim kan jedhu kun Jibriilii fi jecha Jibriilii jechaa jira waa'ee Jibriil dubbachaa jira jennaan ijoolleen biraa koomentii irratti lakki Muhammadii jedhan ijoolleen achumaaniin waan san ijoollee ani dubbadhee waliif wanni godhu jennaan lakki dhiisinaan jedhe ijoollee walitti naqu barbaade achumaaniin haalli kun dabbare jaraafe maaliif akka jechuu barbaade ani inna hula qollu rasuuliin kariim gaafa jedhu zii quwwatin inda zil arshi makii yoo itti aanee jedhe dhuguma jecha Jibriil arshii naannoo arshiitti yookiin immoo jabina waan qabaa kan jedhu san irratti jecha Jibriil jechuufan bakka biraatti immoo inna hula qollu rasuuliin kariim jedhee keetti wamaa huwa biqawli shaa'irin qaliila maa tu'minuun jedhan itti fakkaata. Gaafa san yoo jecha san immoo jedhe wamaa huwa biqawli shaa'irin gaafa jedhu lakkii inni waa jecha weellisaa miti gaafa jedhu Muhammadiif jechuu isaatii jedheen walitti ijoollee itti himuu barbaade isallee beeksisuu barbaade. Inni tarii kana beekee jira ta'e beekaa ta'e hin beekne dhiisi jedheen na dhorke ijoollee musliimaa kana walitti buusuuf jedhee viidiyoo waraabachuu dhiisi jedheen na dhorke. Amananis amanuu baatanis innis yoo jiraate haa jiraatu guyyaa san booda laayivii isaa ol seenee hin beeku. Wallaahi guyyaa saniin achi ba'e laayivii isaa seenee hin beeku. Hanga fedhe yoon falmes waan jeesi walitti naquun fedha mala kiyyaraa durumarraa namoota walitti buusuun fedhu waan dhugaa irratti walitti buusuun fedhu isa dhugaa jiru dhugaa jedhee amanee isaan shakki irratti ittiin falmuun fedha malee walitti buusuun fedhu kanaafin jalaa hafee ammallee yoo na jala jiraattan dhiisaa an deemeera deemuu dandeessu na jalaa karaa nagaa isin haa ta'u duris tarii bakka isin naa kennitanii shawwadamees ta'uu danda'a shubaataan akkasa jiru shawwadamee dhufee reettuun ta'a na kabajjan na guddistan galatoomaa bakka naa malee naa kennitan garuu kana booda na gabbusanii na gabbusaa deemuu dandeessu jechuun hin barbaada asumaan na jala jiru na fakkaata beektaa na barreessaa jiru. jazakallah khair asumaanuu inshaallah dhaamsi mashaayikhan sii dhaamanii ka'anii maqaa kee kana sirreeffattee maqaa keessa sirrii abbaa faatii keessi gaafanitti deebistee gastii irratti achi ol deebita uummanni illee fooloo siyaa godhee siyaa hordofu kana booda maqaa keessi sirreeffatta amma kallattii maangadaa manaatti si deebiseera barakallahu fiik. Obbo Muusaan jirtaa? Tole bakka amma jijjiiradheen inni jijjiiraa qoy amma gabboo yoo barbaade. No rakkoon qabu taa'e maqaan kee reefu jara iyyisiisa waan ta'eef jinni tikikkilii iyyisiisa hundaa'uun xiqqoo sirraa turuu dhis. Akkana jinniin. Shaitaanatti deeffadheedhaan ibsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waasil. Amma iyyisiisaa shaitaanatti adeeffatu. Ayyee jinni si iyyisiise sheexaana si iyyisiise nun ilaallatu. Akkana maashaallah an dalagaa wayii irra jira waan an jedhu leena wallaale gammachuudhaani. Wooma jettan jedha alhamdulillah. Habiibii kiyya bakka rabbiin si gammachiise bakka itti dhalattetti bakka itti gowwoomfamtee irraa deebitetti rabbi si deeffate. Bakka rabbiin karaa isa haqaatti si deeffate. Ani dalagaa jira inshaallah. Itti fufaa. Sayyaa saabit. Abdi obbo Muusaa maal ta'e? Obbo Muusaatiin dubbadhu jennaan didee alaa kulli haaliin wanni ani irraa dubbatuu fedhe wanna gurbaanuu sila kaasee ture gidduu kanatti jechuudha.
barakadhu yaa Jaafar baga rabbiin gara amantaa dhugaa amantaa aslii islaamummaatti si fide walaakin wanni darajaa barbaadu wanni beekamtii barbaadu kun si qofa ilaalchisee miti ati alhamdulillah toobattee gara rabbii kee deebitee rabbi thabaata siif haa kennu asuma irratti rabbi yaqiina siif haa kennu walaakin akkuma waliigalaatitti wanni darajaa barbaaduudha beekamtii barbaaduudha yookaan immoo aangoo barbaaduudha wama hunda keessatti jechuudha wama hunda keessatti tiktokii gubbaallee qofa osoo hin taane aangoo fedhe keessatti arguu jirra bakka hedduutti wallaahi daangaa nama dabarsa wallaahi daangaa nama dabarsa hattaa kufriitti akka seentu ulaasiif bana kufriitti shirkiitti akka seentu ulaasiif bana sigalee jiraami akkuma waliigalaatti hin dubbatu jira wanna aangoo barbaadu wanna na argaa wanna yeroo garii nafsiyyaan kun nafsiyyaa kana laal irra ejjetudha saahiba takkaan qaba wallaahi qabeenya guddaa qaba qabeenya guddaa qaba mana gurguddaa qaba konkolaataa ajaa'ibaa qaba konkolaataa ajaa'ibaa walaakin konkolaataa isaas yeroo garii lafa kaa'ee deemee taaksii irra dhaabbatee akka dhala namaadha wallahi atoobisii isaa yaabbatuun ijaan arge maal jetta atoobisii tikeetti kutatee namni dhaabbatu maaf akkana goota yaa saahibi hamdi jedhama maqaan isaa hamduu jedhanii waaman ga'a hamdi mattiin beekaa akkuma ustaad hamdii kana maaliif akkana goota jedhee yoo gaafadhu nafsiyyaa kiyyarra gad ejjechuun fedha jedhee bar kibriyaa'in xiqqoon isiidhaa akkanatti dhaga'amuun barbaadu qabeenya rabbi isaa kenneen ittiin jiraata waamma binicmati rabbika fahaddis in sadaqataa in kennataa haajaa gurguddaa ittiin hin baata walaakin maal godhaa ofirra gadi taa'a isinii galaami nafsiyyaa isaa kana yaxquxu alayhaa irra gadi taa'a jechuudha nafsiyyaa isaa kana kun maaliif fayyada jennaan ol aantummaan nafsiyyaan kee yoo isheen ol jettu yoo isheen kibriyaa'ummaa barbaaddu yoo isheen haa mul'adhu an waan tokko yoo isiin barbaaddu irra teessee akkanatti gadi qabda jechuudha. Wa illaa sataqsir wa satandam. Itti sheenoyta itti qaanofta duniyaa akhiraa itti salphatta jechuudha. Rabbiin qalbii yaqiina qabdu, qalbii tabaata qabdu rabbi hunduma keenyaaf haa kennu. Wanti kun nafsiyyaan kun ammoo sheekolii keessas, ustaazota keessas, ijoollee keessas, nama guddaa keessas numa jiraata, numa dhufa. Rabbiin nafsiyyaa kanarraatiin nu haa qulqulleessu. Rabbiin ikhlaasa nuuf haa kennu. Amuugaa dhageettii argatuun gaariidha. Ibaadaa ittiin gochuudhaaf, da'waa ittiin gochuudhaaf dhageettii argachuun, feemesii ta'uun, zinnanyaa ta'uun gaariidhuma. Walaakin kadaangaa darbu ta'uun rabbi irraa nu haa eegu, rabbi irraa nu haa tiksu. Sillee rabbiin baga amantaa keetitti si deebisee. Sulumaa dhugaa wahii sii galee yookaan haasoftee mari'attee mariin sun sii galee osoo hin taane akkumatti jette iyyuu wanna ammaa kanatu achiin si gahe waan ta'eef wanna kanallee rabbiin buqqisee hundeedhaan buqqisee si keessaa haa baasu nu keessaallee rabbiin wanna nafsiyyaa jedhamtu kana rabbiin nu keessaa haa baasu alhamdulillahi rabbil aalamiin xumuradhaan asirratti ustaas Saabiit waasil. Ilaa garuu wallaahi dubbii gaarii kaastee dubbii ati kaaste keessaa nafsiyyaan dhuguma maalni beekamtii barbaaduun akkamiin nama dogongorsaa barbaaduu yoo hin barbaanne illee utuma yoo namni bakka sii shakkii keessa jiru bakka sii mallee gaafa sii kennan darajaa wayii gaafa sii kennan shakkii san irratti shakkii sii dabalaa daran bakka gara akka achi deemtuuf maaliif namni bakka kabajaa qabdu bakka gaarii gaafa sii kenne ati bakka san sitti mul'ata malee wanni kun sitti mul'atu. Asuun gaaf san amma bilbila kiyya gaafa jarri ijoollee wanni qomsis jedhan san hamtii nu dubbatta. No dubbar fitaadhu abshir. Osoo gaafsan jarree bilbila kiyya gaafa olii jaraa wal nu qunnamsi jedhan san wal nu qunnamse silaa irratti tarii carraan deebi'uu yaa xiqqaa na fakkaata maaliif yooma rabbi akkuma ammaa kana beeksisee waa'een beekamtii na jibbisiisee deebi'e malee tun gaafsan kennee achitti beekamee bakka madarakii maal walitti guddisanii maal na guddisanii wanni godhanii tarii carraan deebi'uu dhiisuu guyyaa ni xiqqaata natti fakkaata garuu immoo wanni namanuu tokko jira hangam fedhe yoon beekames ani nama quraana xiqqeenyaan qara'ee biyya yamanitti daladde quraana kana garuu har'a waggaa 10 yeroo tokko masgida gaafa na kubanee qara'uu malee qara'aan jiru. Har'a waggaa 10 jechuun waggaa naannoo waggaa 10 duran qara'e. Xiqqeenyaan hin qara'ee achi dhufe Yemanii dhufne. Eega dhufne har'a waggaa 10 guutuu waa'uma jireenyaatiif fiigaa jirra malee carraan quraana gattaanii barumsa barachuu malee naan mijanne maatiin kiyya eega achi dhufanii tarii waa'uma carraa kanaaf fiigaa jira taa'ee qara'ane. Garuu inni nama qara'aa jiru kun nama dubbadhaa jiru kunis nama mana keessaa baduudha kun immoo
har'a waggaa 10 dura kan hin qaree hanga ammallee na keessa badaan jiru xiqqeenya waan hin qaree sammuutti qabadee jirudha. Amanus amanuu baatanis abbaan fedhe. Har'a umurii kiyya waggaa 20 takka har'a waggaa 10 takka jechuudha kan hin qareen quraana seeraan jechuu deemee yookaan immoo babbarachuu maali. Yeroo tokko tokko masgida dhaqu ni qaqqaraa jummaa fa'aa yeroo dhaqanii sanga salaata eeggatan qara'uu fi maal masgida yeroo qara'uu saniin alatti itti yaadee barachuun baranne jechuudha waa'ee amantii irraa kaadhee yooma dubbisu malee jechuudha. Garuu wanni xiqqeenyaan nama galee tokko namarraa hin badu wanni nama qaraa jiru wanni namarraa dubbadhus har'a waa waggaa 10 dura qara'ee na keessa jirudha jechuudha. Kanaaf yoo rabbi si laaffise numa deebita garuu immoo beekamtii barbaadee kan limitii darbee jennaan carraan deebi'uu keessatti qaala jechuu kiyya. Kanaaf warri na booda jetta illee warri ganaa tarii beekumtii fi shawwadamuu keessan illee of eeggadhaa jechuu kiyya. Ustaz Murtii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ani warra koppilingi taabtaabii fi sheerii kanaa fi waaja. Wanta eenyu jaafe obboleewwan du'aayin eda isin aamin jettan qeebalamte moo hin qeebalamne? Alhamdulillah du'aayin eda kadhanne qeebalamte. Mucaa kanaa hojii eda asooyne wallaahi rabbiin kiyya gara shahaadaa si haa fidu abboo rabbi islaama si haa godhu irratti eda adda baane beekadha. Aamin jedhee adda baane mana obbo Muusaati moo mana obbo Xalhaati yoggaa jirru takka. Rabbiin nuu qeebalee